bara sanatti yeroo Yesuus Kiristoos nama ta'ee gara lafaatti dhufe jedhamee kaameeraa waan hin jirreef namni suuraa ka'u akka hin dandeenye mirkanaadha. Garuu waggoota darban keessatti fakkii garaagaraa jira. Fuula Yesuus jedhamee bal'inaan fudhatama argateeras. Isaanis Roobert Paawul, Jim Caviezel, Brian Deacon, Walter Bay, Diaco Miguel Mercadoodha. Isaan kun Yesuus jedhamuudhaan mana amantaalee garaagaraa keessatti suuraan isaanii waaqeffatamaa jiraachuu ragaalee adda addaa ni agarsiisu. Isaan garuu dhuguma Yesuusii fakkiitti yookiin suuraatti sagaduunoo sirriidha kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Amma dhumaatti na hordofaa. Hashama akkam jirtu, kun Ermii Naabaawaa Tiyobiidha. Asirratti qophiiwwan ajaa'ibsiisoo garaagaraa yeroo yerootti isiniif dhiyaata. Kanaaf namoonni maatii mana kanaa hin taane ammuma chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii akka taatan kabajaan isin afeerra. Biyyoota garaagaraa keessatti fiilmii Yesuus namoota garaagaraatiin hojjetameera. Kanumarraa ka'uudhaan mana dhuunfaa fi mana amantaa garaagaraa keessatti suuraan waaqeffatamuu erga jalqabee bubbulee jira. Haa ta'utii garuu eenyufaatu fiilmii Yesuus hojjete kan jedhu ni ilaalla. Roobert Paawul. Roobert Paawul Juunii 1 1944 kan James Patrick Caviezel. James Patrick Caviezel, Jim Caviezel jedhamuun kan beekamu aaktarii Ameerikaa yeroo ta'u, fiilmii The Passion of the Christ jedhu keessatti gahee Yesuus fudhachuun taphateera. James Patrick Caviezel adoolessa 20 Jiines bara 2004 keessatti hirmaateera. Egaa aaktarii beekamaa kunii fi fiilmii hedduu hojjete kun waa'ee isaa akkas jechuun dubbata. Ani Yesuusin miti aaktarii nama ta'e qofadha. Ana hin waaqessinaa jechuunis dubbateera. Diaco Miguel Mercado. Taphataa biraa lammii Poorchugaal maqaan isaa Diaco Miguel Mercado Soares jedhamu fiilmii xiqqaa The Bible fi akkasumas fiilmii Ilma Waaqayyoo keessatti gahee Yesuus Kiristoosiin taphateera. Innis gahee Yesuus taphachuu isaatiin suuraan isaa akka waaqeffatamu ta'eera. Ani akka kiristaanottiin guddadhe yeroo hunda Yesuusiin akka nama na cina jirutti yaada. Nama dhugaa dhiyoo ta'etti dhugumatti immoo karaa adda baafamuu danda'uun iskiriinii irratti sana argee hin beeku jedha Mercadoon. Kanaaf dhugumatti karaa sana deemee hariiroo tokkoon nama ilaalu kana ijaaruuf yaaleera jechuunis dabalataan dubbata. Innis kanaaf ana waaqessinaa Yesuus dhugaa ta'e waaqessaa jechuun yaada isaa kenneera. Brian Deacon. Brian Deacon fulbaana 13 1949 dhalate. Aaktarii Biriitii yeroo ta'u fiilmii Yesuus bara 1979 hojjetame keessatti Yesuusin fakkeessuun hojjeteera. Kunis dhaabbata wangeelaa piroojeektii fiilmii Yesuus jedhamuun hojjetame. Diaakon keessaa waan itti fufee dubbadhu hubachuuf si gargaaruu danda'u kunooti. Asirratti kan dubbatu Waaqayyo ofiisaati. Baawudiddam lakkoofsa 3 hanga lakkoofsa 5tti akkas jedha. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana cinatti hin qabaatin. Bifa qirixamee fakkeenya wanta ol waaqa irra jiru gadi lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatin. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin, isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaada. Walter Bay. Walter Bayinis nama Yesuus ta'ee fiilmii hojjeteedha. Innis akkas jechuun yaada isaa kenneera. Ani Yesuus Kiristoos miti suuraa koo fuulduratti kadhachuu dhiisaa yoo akkas gootu ta'e waaqeffattoota waaqa tolfamaati isin jechuun dubbata. Ati akkaan dhiphisuuf na sossobaa jirta. Warri fakkii sobaa Yesuus yookaan kan Maariyaamii fi ergamootaatti sagadan of gowwoomsaa jirtu. Fakkiiwwan kana mana keessan, konkolaataa, waajjira keessanii fi waldaa keessan irraa kaasaa. Yesuus gonkumaa footograafiidhaan hin hojjetamne jechuudhaan yaada isaas kenneera. Kabajamtoota daawwattoota Ermii Naabaawaa Tiyoob, isinoo maal jettu? Fakkii yookaan suuraaf sagaduun sirriidha jettanii yaaddu?
akkasumas suuraan yookiin fakkiin mana nama dhuunfaa fi mana amantaa garaagaraa keessatti argamu suuraa Yesuus isa dhugaadha? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Taniif galatooma. Torbee gaarii qabaadhaa.